Barnoonni kophaa isaa milkeessuu baatus garuu kophaa isaa milkaa'uuf danda'edha. Barataan tokko barataa cimaa ta'ee barnoota yoo milkaa'e jireenya isaa keessatti waa tokko achiif godheera jechuudha. Barataa cimaa yeroo maqaa dhoofnu imaajin wanti goonu wayii ni jira. Barattoonni ciccimoon yeroo isaanii dubbisaaf qofa kan fayyadaman ganamaa galgala kan dubbisanii fi guutumaan guutuutti waan perfeekti ta'an isinitti fakkaata miti garuu akkas miti. Barattoonni ciccimoon hiriyoonni koo baay'eetu jira. Akkan isaan gaafadhetti guyyaa guutuu kan dubbisanii fi guutumaan guutuutti perfeekti kan ta'an miti. Ta'us garuu wantoonni barattoota ciccimoo wal fakkeessu wayii ni jira. Barattoota ciccimoo hunda yoo ilaaltan barattoota suuteeyyii irraa wanti adda isaan taasisu wayii ni jira. Barataa cimaa ta'uu yoo barbaaddan wantoota gochuu qabdan ja'a viidiyoo kanaan isinittan hima. Qabxiilee kana seeraan jireenya keessan irratti appilaa yoo gootan barataa cimaa ta'uu barbaadan akka hin taane wanti isin daangessu tokkollee hin jiru. Qabxiileen kun baay'ee sasalphoo kan ta'anidha. Garuu konsistaantilii appilaa gochuu fi beekuu qabdu. Kanaaf viidiyoo gadumaatti dhaggeeffachuu fi laayikii gochuu hin dagatinaa. Barataa cimaa ta'uuf inni jalqabaa surround yourself with greatness student kan jedhudha. Inni kun eessa eegala seetan hiriyaa keessan kan mana barumsaa kan safara keessaa akkasumas sooshaal miidiyaa irratti namoota fooloo gootan hunda dabalatee surrounding keessan namoota gireetii ta'een kan guutame ta'uu qaba. Sababni isaa iddoo boru geessaniif hiriyoonni keessan irraa baay'ee murteessaadha waan ta'eef jechoonni abbootiin keenya waliin jedhan wayii ni jira. Hiriyaa keenyatti eenyummaa keessatti kan jedhu. Jechi kun dhugaa kan ta'ee fi ifa kan ta'edha. Ani bar yaada waliin deema malee akkas miti jechuu dandeessu. Garuu kun dubbii sobaati. Osoo hin beekin suuta amalaa fi istaayilii nama sanaa addaatti gochuu dandeessu. Kanaaf barataa cimaa ta'uu yoo feetan hiriyaa filachuu, viidiyoo sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa ilaaltanillee filachuu qabu. Kana malees namoota iddoo isin ga'uu barbaaddan kana dura dursanii ga'an seenaa isaanii qorachuu fi daandii isaanii fooloo gochuu qabdu. Kun maafis fayyada seetan kan namni tokko waggaa 10 jiraatee arge isinis isa sana arguuf waggaa 10 jiraachuun isinirraa ni eegamu. Fakkeenyaaf barattoota ciccimoo yoo ilaaltan wanti isaan dhaggeeffatan, wanti isaan ilaalan, wanti isaan hordofan, kan isaan dubbisanii fi wanti isaan hojjetan everything waan kaayyoo isaanii waliin wal qabatu qofa. Kanaaf barattoota ciccimoo waliin yeroo keessa yoo dabarsitan dhimma yerootiif malee guyyaa tokko barataa cimaa ta'uun keessan hin oolu. Isa kana an baay'een itti amana. Sababni isaa barattoota ciccimoo waliin yeroo ooltan wantoota baay'ee isaan irraa koppi godhachuu dandeessu. Inni kun walitti hidhamee eenyummaa barataa cimaa isin taasisu argachuun osoo hin beekin barataa cimaa ta'uu dandeessu. Kanaafuu surrounding keessan barattoota ciccimoodhaan kan guutame ta'uu qaba. Lammaffaan develop the growth mindset kan jedhudha. Waa tokko osoo yaaliin lakki ani hin danda'u jechuun of amansiistanii hin beektanii garuu maaliin beektan waa sana milkeessuu akka hin dandeenye. Ani barataa cimaa ta'uu hin danda'u, ani milkaa'uu hin danda'u, ani akkas gochuu hin danda'u, ani akkana gochuu hin danda'u jechuun yeroo tokko yeroo nuti ofii keenyaan ofiinu yookaan of guduunfinu ni jira. Self limitation barataan barataa cimaa ta'uu hin barbaanne jira jedhee yaadu. Garuu maaltu jira seetan barattoonni baay'een barataa cimaa ta'uu akka hin dandeenye waan of amansiisaniif hanga ilaalcha akkanaa kana keessa jiranitti barataa cimaa ta'uu tasumaan danda'a. Sababni isaa tattaaffii taasisuuf motiveeshinii waan hin qabneef uumamumaan barataa dadhabaa akka ta'anitti amanu. Kanaaf growth mindsetiin baay'ee isin barbaachisa. Barataa cimaa ta'uu akka dandeessan positive mindset qabaannaan sababni successful hin taaneef tokkollee hin jiru. Sadaffaa control yourself by schedule kan jedhudha. Isa kana barattoonni baay'een akka waan boqonnaaf dhorkuu yookaan ofiituu wayiitti ilaalu. Barattoota itti fayyadaman akkan gaafadhetti garuu wanti akkas faayidaa qabu akka hin jirreetti dubbatu. Isinis yaaluu dandeessu. Yeroon qo'annaaf qabu naanqate yeroon qabu kan jettan osoo karoora baafattanii sa'aatii keessanitti seera fayyadamtanii garuu sa'aatii keessan eessatti akka gubaa turtanii fi maal irra oolchaa akka turtan sirriitti hubattu. Gama dubbisaatiinis iskeejuulii yoo fayyadamin motiveeshiniin keessan du'uu danda'a. Iskeejuulii fayyadamnaan garuu kitaaba dubbistanii xumuruu dadhabdanillee yeroo gabaabaa keessatti xumuruu dandeessu. Kanaaf iskeejuuliidhaan of hoogganuun yeroo keessanitti seera fayyadamuu dandeessu. Afraffaan immoo make a sacrifice kan jedhudha. Barataa cimaa ta'uu barbaadu taanaan dhugaan isinitti hima. Aarsaa barataa cimaa isin taasisu kaffaluu qabdu. Waa tokko karoorsitanii kaayyoon keessan yookaan abjuun keessan sun yoo gara hojiitti hin hiikamin abjuu qofa wanta addaan jiru. Waa tokko karoorsitanii gara hojiitti hiikuu yoo hin dandeenye karoorsuu dhiisuun irra filatamaadha. Maaf enerjii keessan luus gootu. Kanaaf kaayyoo keessan galmaan ga'uuf aarsaa kaffaluu qabdan kaffaluu qabdu. Shanaffaan immoo never jump without understanding the concept kan jedhudha. Amala barattoota ciccimoo keessaa kanan baay'ee jaaladhuu fi kan baay'ee natti tolu wanta isaaniif hin galle tasuma irra darbuun barbaadan. Hiriyoota isaanii ni gaafatu, barsiisa ni gaafatu, viidiyoo garaagaraa ni ilaalu, kitaaba garaagaraa ni dubbisu. Yooma dhaban illee googilii irraa sarchi gochuun hubatu malee tasuma irra darbuuf fedhan. Kanaaf isinis wanta isiniif hin galle irra darbuu walirra kuusurra jalaa yoo adda baafattan baay'ee filatamaadha. Wanti irra tuffattanii bira dabartan bormiidii yookaan faayinaalii irratti aarsaa isin kaffalchiisuu danda'a. Maal kana qofa hanga barumsa xumurtanitti illee isin biraa fuudhiisuu danda'a.
Jaaffaa fi inni dhumaa immoo review your progress kan jedhudha. Maal gochaa akka jirtan, eessa akka jirtan, seera akkamii akka fayyadamaa jirtan, imalli keessan garamirraa garamitti akka ta'e of gamaggamuu qabdu. Hagamillee jijjiiramni dhabamus aarsaa kaffalaa jirtanitti gammaduu fi badhaasa ofiif laachuu qabdu. Sababni isaa maalirra akka jirtanii fi eessa akka jirtan yoo of hin gamaggamin aarsaan kaffalaa jirtan seensii isiniif kennuu dhiisuu danda'a. Kana jechuun maaltu naaf galaa jira, maaltu naaf galuu didee, kan hojjechaan jira, kan hojjechaan jiru, daandii kamtu na fayyadaa jira, daandii kamtu na fayyadne, kana jijjiiruun qaba, kan immoo itti fufuun qaba kan jedhu yeroo hunda of sakatta'uu qabdu. Qabxiileen har'aaf qabadhee dhufe ja'an kana fakkaatu. Qabxiilee kana ja'as seeraan hojiirra oolchinaan sababni isin barataa cimaa hin taaneef waa tokkollee hin jiru. Qabxiilee kana ja'an keessaa kan isinitti tolee fi kunis itti dabalamuu qaba kan jettan yaada keessan koomentiirra naaf kaa'a. Viidiyoon kun yoo isinitti tole ammoo isin waan isin hin miineef anaaf humna akka naaf ta'u laayikii fi sabskiraayib gochuun dagatinaa. Nagaatti.